Oduu kutaa 8ffaa Seenaa Qulqulluu Maatewoos. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Seenaa Qulqulluu Maatewoos. Abbaan barootaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhala namaa waggoota 5,500 garbicha diiyaabiloos ta'ee ture fayyisuuf gidiraa lakkoofsa hin qabne simatee addunyaa mo'achuun duuka buutonni isaas gidiraa baay'eetiin qoramanii gonfoo jireenyaa akka argatan eeyyame. Duuka bu'oota qabsuura isaanii haala kanaan raawwatan keessaa har'a Qulqullicha Maatewoos ilaalla. Duuka bu'aan Qulqulluu Maatewoos barreessota wangeelaa arfan keessaa fi duuka bu'oota 12 keessaa isa tokko yemmuu ta'u, Maatewoos jechuun afaan Ibraayisxiin kennaa Waaqayyoo jechuudha. Duuka bu'ummaaf osoo hin waamamin dura Lewwii jedhamee waamamaa ture. Qulqulluun Maatewoos dhaloonni isaa gosa Yisaakor keessaa yemmuu ta'u, abbaan isaa Diqquu fi haatisaa immoo Kiruutisiyaa jedhamu. Abbaan isaa maqaa kan biraan Ilfiyoos jedhamees ni waamama. Maqaan Qulqulluun Maatewoos kan duraa Lewwii yemmuu ta'u, Maatewoos jedhee kan moggaase Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Maatewos jechuun kan filatame jechuudha. Qulqulluun Maarqosii fi Luqaas wangeela isaanii irratti waa'ee Qulqulluu Maatewoos yeroo kaasan maqaa isaa Lewwii jedhanii barreessaniiru. Wangeela Maarqos boqonnaa 2 lakkoofsa 14 fi wangeela Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 27. Wangeela isaa irratti immoo maqaa isaa si'a 2 yemmuu barreessu Maatewoos jedhee kaaseera. Wangeela Maatewoos boqonnaa 9 lakkoofsa 9 akkasumas wangeela Maatewoos boqonnaa 10 lakkoofsa 3. Tarreeffama maqaa duuka bu'ootaa irratti wangeela ofiisaa barreessee fi hojii duuka bu'ootaa irratti tarree 8ffaa, wangeela Maarqosii fi Luqaas irratti immoo tarree 7ffaa irratti caqasameera. Qulqulluun Maatewoos duuka bu'ummaaf osoo hin waamamin hojiin isaa jalqabaa qarata funaanuu ture. Keessumattuu yeroo sanatti Filisxeem bittaa Roomaa jala waan turteef namoonni Roomaata wajjin walitti dhufeenya qaban hunduu akka cubbamootaatti kan lakkaa'amanii fi Israa'eloota biratti kanneen jibbamaniif kan tuuffataman turan. Yihuudoonnis Gooftaa keenya yeroo himatan warreen qarata sassaabanii fi cubbamoota waliin nyaataa isaan waliin dhuga kan jedhaniif kanaaf ture. Wangeela Maatewoos boqonnaa 9 lakkoofsa 14. Bakki hojii isaa galaana cinaatti kan argamtu magaala Qifirnaahom yemmuu ta'u, daandii guddicha gabaa Qifirnaahom irraa gara galaana Galiilaatti geessu cinaatti mana banee daldaltoota irraa qarata funaanaa ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos achitti osoo barsiisuu gara mana qarata isaatti dhiyaatee na duukaa bu'i jedhe. Ogeessaaf jechi tokko ga'a akkuma jedhame Qulqulluun Maatewoos humna isaanii irraa sassaabuun daldaltoota hunda gaddisiisaa kan ture. Hojii isaa jibbisiisaa kanarraa Gooftaa keenyaa waamamuu isaa dinqisiifatee waan hundumaa dhiisee isa waliin bu'e. Mana isaattis Gooftaa keenyaaf affeerraa laaqanaa taasise. Kana booda duuka bu'oota 12 keessaa isa tokko tahee raajiiwwan Gooftaan keenya raawwatu hunda laalaa wangeela qulqulluu afaan uumaa isaarraa barate. Ayyaana guyyaa 50ffaa booda duuka buutonni Gooftaa keenyaa addunyaa naanna'anii barsiisuuf carraa yeroo buufatan Qulqulluu Maatewoosiin dachee Filisxeem isa ga'e. Wangeela barsiisuu dachee Filisxeem irratti jalqabee biyyoota kanneen akka Faars, Baabiloon, Itoophiyaa fi Arabiyaa barsiiseera. Barreessonni seenaa mana kiristaanaa kanneen akka Awusaabiyoos isa Qisaariyaa, Ruufaaniyoosii fi Sooqiraatis akka ibsanitti Qulqulluun Maatewoos naannoowwan kana barsiisee kiristaanummaa babal'isee duuka bu'oota gosoota Seem jedhameera. Saboonni Filisxeem, Faars, Baabiloonii fi Itoophiyaa seenaa baay'ee walitti dhiyaatu qabu. Qulqulluun Maatewoosis biyyoota kana keessatti kanneen amantii Yihuudotaa keessa turaniif wangeela lallabee gara kiristaanummaatti isaan deebiseera. Seenaan mana kiristaanaa akka ibsutti Qulqulluun Maatewoos waggoota 23 guutuu Itoophiyaatti wangeela barsiisee baay'oolii gara kiristaanummaatti deebiseera. Lallabanni taasisee mootichi Itoophiyaa Agibis jedhamu maatii isaa waliin gara kiristaanummaatti deebi'eera. Yeroo tokko mucaan mooticha kanaa Ifniigiyaa kan jedhamtu dhukkubsattee yeroo duutu Qulqulluun Maatewoos maqaa Gooftaa keenyaatiin du'aa ishee kaase. Raajii dinqisiisaa kanaan namoonni baay'een amananii cuubaman. Beektonni mana kiristaanaa Qulqulluun Maatewoos naannoo lixa Tigraay keessatti barsiisaa akka tures ni dubbatu.
Kitaabni Sinqisaaraa afaan Arabiffaan barreeffames kanuma dhugaa ba'a. Abbootiin mana kiristaanaa keenyaa Qulqulluun Maatewoos wangeela isaa boqonnaa 2tti kan barreesse naannoo kanatti barsiisaa turuu isaarraa kan ka'edha jedhu. Barreessota wangeelaa warreen kaan irraa addatti waa'ee dhufaatii namoota ogummaa dhaloota gooftaa keenyaa waggoota 1000 dursee kitaaba faarfannaa irratti mootonni Taarsesii fi kan biyya galaana gidduu kennaa isaaf fiduu, mootonni Arabaa fi Saabaa harka fuudhiisaaf ni dhiyeessuu jedhamee kan barreeffame raawwatamuusaa kan barreesse duuka bu'aa kanadha. Tarsesiif galaana gidduu kan jedhaman Faaresiif Baabiloon yemmuu ta'an, Arabaa fi Saabaa kan jedhaman immoo Yemeniif Itoophiyaadha. Baroota duriirraa kaasee biyyoonni Itoophiyaa irraa gara bahaatti hanga Indiitti jiran biyyoota bahaa jedhamanii waamamu turan. Qulqulluun Maatewoosis wangeela isaa irratti baharraa kan dhufan kan jedheef kanaaf ture. Wangeelli Maatewoos kakuu haaraa keessatti jalqabatti kan argamu gooftaan keenya ol ba'ee waggaan 8ffaan xumurame 9ffaa yeroo jalqabu bara mooticha Qelaawudiyoos afaan Ibraayisxiin barreeffame. Wangeelli kun baay'ina boqonnaawwaniitiin boqonnaa 28 qabaachuutiin kan jalqabaati. Qulqulluun Maatewoos wangeela isaa kana kan barreesse sababoota gurguddoo sadiif ture. Isaanis kan jalqabaa Yihuudoonni gooftaan keenya Yesuus Kiristoos durbummaan hin dhalanne jedhanii waan turaniif dubroo Maariyaamiirraa abbaa malee dhalachuusaa mirkaneessuuf. Raajichi Isaayyaas kitaaba isaa boqonnaa 7 lakkoofsa 10tti dursee kan barreesse afaan raajichaatiin gooftaa biraa kunoo durbi ni ulfoofti, ilmas ni deessi, maqaa isaas Amaanu'el ni jedhu kan jedhame akka raawwatuuf kun hunduu ta'eera jechuun kaaseera. Wangeela Maatewoos boqonnaa 1 lakkoofsa 23. Kan lammaffaa Yihuudoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin seera keenya jalaa hambisuuf dhufe jedhanii waan turaniif inni kan dhufe seera kana raawwachisuuf malee hambisuuf akka hin taane hubachisuuf. Kanas wangeela isaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti horiitii fi raajota hambisuudhaaf kan hin dhufe sitti hin fokkaatiin raawwachuuf malee jechuun jecha gooftaa keenyaa barreesseera. Kan sadaffaa raajiiwwan kakuu moofaa keessatti waa'ee dhufaatii masichaaf dubbataman gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin raawwachuusaa hubachisuuf. Qulqulluun Maatewoos wangeela isaa kan barreesse ijoollee Israa'elootaafidha. Saboonni kun kitaaba raajota hundaa waan fudhataniif waa'ee masichaa afaan raajotaan kan dubbataman wangeela isaa irratti caqasoota 150 ol kaaseera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dursee afaan raajotaan dubbatamaa kan ture ta'uusaa ibsuuf seenaa tokko yeroo barreessu raajichi abaluun kan dubbate kanaan raawwatame jechuun caqasa. Dabalataanis Yihuudoonni warreen hin amaniin warreen amananiin Kiristoos ilma Daawit ilma Abrahaam jettu malee ilma Daawit ilma Abrahaam ta'uusaa lakkooftanii nuuf hin mirkaneessitan jechaa waan turaniif Qulqulluun Maatewoos dhuguma Kiristoos ilma Daawit ilma Abrahaam ta'uusaa mirkaneessuuf wangeela isaa boqonnaa jalqabaa irratti kaaseera. Wangeela isaa kana irratti barumsa gooftaan keenya fakkeenyaan barsiise bal'inaan barreesseera. Seenaa qulqullootaa keessatti biyya lafaa kana irratti gammachuu fooniitiin jiraachaa ture kan jedhu tokkoyyuu hin barreeffamne. Mana hidhaatti gidirfamanii, billaatiin qalamanii, afaan bineensaatti darbatamanii, gadi galagalfamanii, fannifamanii addunyaa kana mo'atan malee. Abbaan nagaa uumaan keenya Yesuus Kiristoos mataa isaa gadi qabuun foon dubroo Maariyaam uffatee yeroo mul'atu, kan isin simatiin addunyaan isaaniinis akka hin simanne, addunyaan yoo isin jibbe isin dura anaan akka jibbe beekaa, kanneen badaniif jechi wangeelaa dhokataadhaa, ijoollee Waaqayyoof garuu ifaadhaa, an addunyaa mo'adheeraatii isinis immoo akkasuma mo'adhaa jedhee isaan barsiisee ture. Qulqulluun Maatewoosis dachee Filisxeem keessa bakka taa'otiin maqaan isaa afaan Giriikiitiin Aphiloon jedhamutti waaqeffatamu keessa osoo barsiisuu, hafuurota hamootiin kanneen rakkachaa turan yeroo fayyisu, irratti naafuutiin mana hidhaatti isa darbatan. Bakka inni itti hidhame kana keessa yeroo hundumaa kan gaddu namni tokko hidhamee ture. Qulqulluun Maatewoosis itti dhiyaatee isa jajjabeessuun maal akka ta'e isa gaafate. Namichis akkas jechuun deebiseef. Gooftaan koo abbaa qabeenyaadhaa. Anis bidiruu isaatiin deddeebi'een isaaf daldalaa ture. Torbee darbe garuu daldalaa osoo hin deebi'u obbomboleettiin ka'ee bidiruu koo qarshii koo dabalatee meeshaalee koo hundumaa waliin liqimsamtee ani lubbuun hafee rakkoo meeqa keessa darbee dhufee waan ta'e hundumaa yeroon isatti himu inni garuu naaf gadduura darbee natti duutuun mana hidhaatti na darbate jedhe. Qulqulluun Maatewoosis hoomaa miti jabaadhu guyyoota muraasaa booda gooftaan keessi adabuudhaaf ni dhufa. Yeroo kanas maaloo bidiruun kee bishaan keessaa baateetti deemeen siif fida jedhiin jedhe. Gara galaanaatti yeroo deemtus bidiruu kee achi ni argatta.
akkuma argatteenis immoo fidiitii deebisiif jedhee isa ajaje. Qulqulluun Maatewoos kan dubbate hunduu nafnee guyyoota muraasaa booda abbaan qabeenyaa kun tajaajilaa isaa kana adabuuf isa waamsise. Innis yeroo akka isaaf kennuu fi bidiruu isaa deeme akka isaaf fiduuf isa kadhate. Eeyyama argatee gara galaanaatti roobuu bidiruun isaa meeshaalee isaa hundumaa waliin galaana teesseetti. Kan daldale hundumaa waliin fidee kenneef. Abbaan qabeenyaa kunis kan raawwatame kana akka isatti himu yeroo isa gaafatu mana hidhaa keessa osoo hin jiruu bidiruu koo kan argadhu duuka bu'aa Yesuus Kiristoos kan ta'e Maatewoostuu natti hime jedhe. Eessa akka jiru yeroo gaafatus mana hidhaa keessa wangeela barsiisaa akka jirutti hime. Abbaan qabeenyaa kun Qulqulluu Maatewoosiin waamsisee kiristaanummaa irraa barachuun amanee maatii isaa waliin cuubame. Fayyisummaan Waaqayyoo kan isaaf hin galle maqaan isaa Ermiyaas kan jedhamu namni tokko luba xaa'otii aphiloon ta'ee tajaajilaa ture. Waaqayyo qulqulloota irra buree raajii akka raawwatu hin beeku waan tureef Qulqulluun Maatewoos maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin raajiin raawwatu hundi sobatti fokkaatee Qulqulluu Maatewoos waliin wal qunnamee fuula isaa duratti raajii akka isatti agarsiisuuf isa gaafate. Qulqulluun Maatewoosis gooftaa koo Yesuus Kiristoos barsiisaa koo kadhannaa koo naaf dhaga'i ifa kee naaf argi jechuun ija isaa ol kaasee kadhannaa isaa jalqabee yeroo xumuru ifni guddaan Qulqulluu Maatewoosii fi Ermiyaas irratti bu'e. Ermiyaas ifa kana yeroo argu fuula isaatiin lafatti kufe. Ifni lafarratti akka lolaa mul'atee namoota biyyattii hundumaa biratti dinqii fi sodaa guddaa ta'e. Ifa Kiristoos kanaan xaa'otiin aphiloon teessoo isaa darbatamee kufuun caccabe. Qulqulluun Maatewoosis Ermiyaasiin mee atis kan waaqessitu gurra yoo qabaate haa dhaga'u humna yoo qabaate mataa isaa haa fayyisu jedhe. Ermiyaas xaa'otiin kun harka namaatiin kan hojjetamee fi humna kan hin qabne ta'uu isaa hubatee cubbuu isaatti gaabbii galuun gara kiristaanummaatti deebi'ee hordofaa Qulqulluu Maatewoos ta'e. Aphiloonii fi xaa'otonni biroon ifa Kiristoosiin kufan afaan isaanii bananii Yesuus Kiristoosiin alatti waaqni biraa hin jiru jechuun dhugaa ba'an. Amantii kana keessa kan turan namoonni 4,000 ta'an gara kiristaanummaatti deebi'an. Manneen xaa'otii cufamanii bakka isaanii manneen kiristaanaa banamanii Qulqulluun Maatewoosis achi keessatti isaan eebbise. Ermiyaasiin barsiisee tajaajilaa mana kiristaanaa episkooposii taasisee lubootaa fi diyaaqonoota biroos isaaniif muude. Amantiin isaanii cimee jireenya hafuurummaa isaaniitti hanga jabaatanitti isaan waliin osoo jiruu hojiin isaa kun guutummaa magaalaa sanaa waliin ga'e. Kanneen amaniin baay'een waan turaniif Qulqulluu Maatewoos irratti himata banan. Mootiin isaaniis mormi isaa akka kutamu ajajuun onkoloolessa guyyaa 2 Qulqulluun Maatewoos mormi isaa irraa kutamee wareegamummaan darbe. Abbaan qabeenyaa sunis Oskaatti fuudhee awwaalee namichi qulqulluu kanaan mana hidhaa keessaa ba'ees gadda wareegamummaa Qulqulluu Maatewoosiin guyyaa 18ffaatti du'e. Yeroo har'aa lafeen qulqulluu kanaa biyya Xaaliyaanii bakka Seeriiliinoo jedhamutti argama. Kadhannaa fi eebbi qulqulluu kanaa hunduma keenya irraa bulu jechaa kutaan 8ffaa kanumaan xumurameera. Kutaa 9ffaa seenaa qulqullicha Yaaqoob ilma Ilfiyoos qabannee hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.